Dabar. Abarsoo kinaree fuudhan. Fuudhan abarsoo. Usme. Eenyu abbaan yoo ta'e Jawaar Mohammad bar namani maatii kiyya ol jalladhu bar nama eenyu olitti isa jaalladhu Jawaar Mohammad gartee miti hadda garuu inni waan aan jedheef wayaa godheefi gartee miti nama isaanillee waa jechuu danda'u miti nama isallee maqaa haatuu miti sii galaami maaliifi Jawaar Mohammad dura namummaa isaatiif arsii ta'eefi miti ka isa jaallannuuf ka isa deeggarruufi Jawaar Mohammad sababni nu isa jaallannuuf sababni nu isa deeggarruufi sababa dhugaa Oromoo keessatti agarreefi sababa Oromummaa dubbatuufi sii galaami bar hafte Jawaar Mohammad bar gaafa karaa cufaadhaa ture bar jookar gaalana isin agartan kadhe tiktok gubbaasi waliin ta'u san nama warra karaa cufaa ture san keessaa isa takka dhaloota ammaatti seetanii dhaloota gaafa Jawaar Mohammad televezyiinii keessaa hin agarre sagalee isaa qofaan gartee miti waan barbaanne godhaa turreedha muka kanatti jisaa turreedha gartee miti namni bara sanirraa oromummaa isaatiifi sii galaami dhugaa inni Oromoof qabuuf waan barbaanne akka barbaannetti jecha isaatiif gocha isaallee hojiirra oolchaa turreefi oromummaa inni oromummaaf dubbatuuf oromummaaf quuqamuuf sii galaami ani qeerroo Jawaarii bari ani qeerroo Jawaarii bari qeerroo Jawaar Mohammadii baran nama kalee maqaa Jawaar Mohammadii waan barbaade ta'ee jiru baradha kana ta'e isiin hin jedhu malee kanaafi banu nama gabbaanee jireenya biyya namaa keessa deemnee barhaa kana keessa dalagannu silaa nama shamarran kenna ammattee harma ofii hoosiftuu bar qoma ofiitti qabdee ijoollee daa'immanii barnu sii galaami ani la dhageeffadhu eenyu wanti arsiiti yanaa caalu hin jiru arsii jaalladhu uf ta'u namaaf ta'a uf jaalladhu nama jaalladha gaafa dogongora qabu gaafa wallaalumsa qabu gaafa ijoollummaa qabu arsii diyya ganda kiyyarraa kaasee arsii kutaa takkatti hin dhibne gandatti gosa gosatti seenaani jechaani waan barbaadeen arrabsee ture gartee miti garuu hawaasa garaa badhatu hawaasa kiyya dhiifama gaafadhe dhiifama naaf godhe ni galami akka Oromootti illee taanaan jechuudha ila akka Oromootti illee taanaan an guyyaa takka bar nama Oromoon tun Oromoota ummata fakkeenyaaf ammoota Harargeef Arsiitii ummata Harargeef Wallootii miti gocha amma warri amma walitti deemamuun kun nama bar guyyaa takka ummata Wallooti ummata Walloo akkanaan jenneen bar jechaanis yoo ta'e video takkatti fidame mee ani jecha Harargee ati akkanaati jedhee ani arrabtu mee takkatti naa fida miidaa kana gubbaa kun waliin jirraami akkasuma kaan Walloon jedhu mee naa fida kanaafi fuula namaa ilaaltanii gartee miti haala namaa ilaaltanii karaa badatti bakka badduutti nama waamina an nama barga'uu barbaade gastii kiyya banadhee gartee miti jechoota qoosaatiif akka qoosaatti waan barbaade dalage malee kutaa Oromoo tana kutaa takkatti waamee kutaa ana rabsimee naa fida sii galaami ajandaan torbaaniin dhufa ajandaa torbaanii keessaa waan barbaade goonee jirra waa akka cuufii miti sanillee kan Harargee keessattis haa ta'u ka Jimmaa keessatti ka Arsii keessattis haa ta'u sii galaami an Arsiitii yamiidhee bar arrabaanis yoo ta'e gochaanis yoo ta'e jechaanis yoo ta'e Arsiitii yamiidhee bar Arsii irraa ba'e san haadha na dhalte sanii bar abbaa na dhale sanii bar kan irra guddaa arrabse kan irra guddaa xiqqeesse miidaa kana gubbatti Oromoo kutaa biraa irrachuudha sii galaami Oromoo bareentumaatii bar ummanni hadha wal cicciree foo walii nyaatu kuni Oromoo bareentumaatii bar ummanni tuulama ummanni mancaa tuulama ummanni Jimmaaf Wallagga Booranaa kuni ummata tokko mancaa tuulama walitti hidhamee waamamoo keeyye ummanni kun maqaa walii kaasa ummanni hadha dhiiga walii dhugu furi ummata bareentumaati Harargeef Arsii Walloodha jechuudha ummata eenyuun caala walitti aaduu danda'u akka Oromootti silaa Oromummaa walitti qabna akka bareentumaatti bareentuma walitti qabna bareentuma keessaa hobaani ani masib koomandooti ani Oromticha keessaa bareentumicha keessaa ammoo ilma Arseeti sii galami amma Jawaar Mohammad ganda kiyya qoratee baase an nama ani eenyu mila ganda kiyya dhuffatuu miti an kaleessa ganda kiyya himadhe miidaa kana gubbatti ani ilma Arseeti Arsicha gurraacha ilma Oromtichaati gurraachicha Kuushiitti ilma Shaashamanneeti warra Kofaleeti siin jedhee kaleessa sitti hime baran hadha son taane gaafa miidaa fayyadamu bari Jawaar Mohammad akka dhawookaa eenyummaa kiyya na baaseetii bari Jawaar Mohammad abbaa kiyya eenyummaa kiyyas baasuu danda'a garuu eenyummaa kiyya an kaleessa ofii kiyyaa baase maaliifi ganda ofii saalfadhu hin qabu sanyii ofitti saalfattu hin qabdu ilma leenjisoo dhiigaati akka Arsiitti soo baate
akka ashaman nettisu akka gadabittisu akka lafar dhadhettisu ta'e ilma baqqalaa dawaanooti ilma haajaasan gammadaati akka ashaman nettisu ta'e gartee miti abbaa irraa dhadhettisu ta'e abbaa guddaa abbaa gurra guddaa gartee miti ka gandi beeku ka ollaan beeku ka firri beeku ka biyyi beeku abbaa guddaa qaba gartee miti abbaa si qaba si galami abbaa gumaa fixachuu beeku abbaa gartee miti waan barbaade godhuu danda'u woo gochi fedhetti itti gale yoo ilmi isaa waan fedhe balleessee itti gale abbaa waan barbaade fixachuu danda'u qaba akka abbaatti soo ta'e jechuudha gandallee ganda guddaa qaba jechuudha sikkoo mandoo ilma arsiiti ilma arsee keessaallee gadabdicha ilma gadabiiti gartee miti ilma baqqala dawaanooti ilma haajasan gammadaati guddisa jawaar muhammadi eenyu waan aan jechuu hin dandeessu eenyu waan godhuu hin dandeessu garuu oromoo tiyyaaf oromummaa kiyyatti gartee miti nan boona jecha kana kaleessallee jedhaa ture takkaati ani arsummaa kiyyaaf oromummaa kiyyaas heebuu akka dhufu garuu arsummaa aanfadhe oromummaa itti aansa kanaafi bakka nu jiretti isin waamina ani eenyuunu taanaan nan jaalladha jecha ana argeen bataa jedhes naa fida ragaa wajjin jechuudha miidaa kana gubbatti jecha awwalloon jedhellee naa fida ammoo jecha arsiin jedhe hin fidina jecha arsiin jedhe ni qaba jecha badoo mandoo tiyyaan jecha arsii tiyyaan jedhe hedduu qaba hin fidinaa isaanii ummanni arsii waa walii dhossaa naa dhossa ummata arsii tiyyaan jedhe sii galaami ammoo nutti dabartee oromoon jettee harargeen jettee walloon jettee kanaan jettee naa fidaa ragaa gartee miti arsii tiyya qoqqoodee seenaa kaleessa isin hin qabneen seenaa isin qabduun arrabsee jira viidiyoo ufii kiyya of biraa qabu qaba ka isii ka jarri waraabbattee of biraa qabdu jira wallaahi billaahi garuu mee kan ani kutaa biraa ta'e arraba kiyyarraa baafadhee waa jedhe fidaame miidiyaa kana gubbatti kanaafi ani ajandaa torbaaniin dhufu keessatti hirmaadhe waan barbaade godhe waan barbaadne laaqanne ijoollummaa fi dargaggummaa gartee miti machaadha bari gartee miti maraataa bara warri lixaa qabullee bara hojjettanillee tokkoffaadha bari rabbi miidhaa kana gubbaa nu galche malee maraaticha warra lixaati bari ani gaafa magaalaa riyaadi kanatti gartee miti eenyummaa kiyyaan jechuu gaafa magaalaa riyaadi kana kaamoleen gaafa dhufee ibroo ibsaasitti sirbu gocha bataa godheera jecha bataa jedheera arsii tiyyaan jedhee arsii tiyyaraa namne bari kaamolee dhaqee kaamolee isaan qucatti na baatee uummanni riyaadiyaa ulfaattu qucatti na baatee kaamolee wajjin jechuudha qucatti na baatee isaa waliin sirbisiisaa turte bari namni gaafsan kaamolee waliin qucatti baatan bar jookar gaallaadha bari arsiiliyyaa barka na baatellee arsiiliyyaa barka waliin caffarellee jecha badaa nuun jetteerta naan hin jenne barka leessa gocha badaa nu goote naan hin jenne barka leessa ilma keenna badaa keenna maraataa keenna jettee ofitti na qabde malee uummanni riyaadillee halo sorisha kolfi beri kolfina wallahi maal jedhi beeta laayibii seenini soora laayibii seenini qabamtaa akana booyan homo ummata kana boojisu dhadhi beer beer ummata boojisu sagaleen keen jiru yookaan Watu ibra wacha beta. Watu ibra wacha. Ila karaa kaleessa dogongorra irra kaka ufii keenya dogongora akka ta'e beenneerra gorreerra. Dogongora keenya badii keenya nutti himuu isaatti nan gammada nan jaalladha. Gartee miti waan isin beektanii waan ufii kiyyaa beeku miti hamma ufitti jibbe ani bar gaafan ummata miidhaa kana gubbatti waan barbaade jedhuuni kophaa kee jiraadha ture bari. Akka qeerransaati bari akka leencaati bari kilaashii qaba sa'aatii saniitan kilaashii tiyyararraafadhe akka barbaade dubbadha waan barbaade godha waan barbaade jedha garuu gaafa namatti dhiyaadhu gaafa waliin namaa jiraachuu barbaadu gaafa namaa waliin galuu eegale uf jibbechuudha wallaahi arsiin kaleessa waadhaa ture harargee bira galee ture walloo bira galee ture arsii bira galee ture garuu ummata kana ija keessa ilaaluu saalfadhee isin jedha bari jecha kaleessa miidhaa gubba jedhaa ture dubartii ija keessa ilaaluu jibbe saalfadhee jechuudha sii galaami kanaafi ammallee dhagaha takka qofa waa dubbadha ani dhagaya miidhaa kana jibbinee irraa galle akka namaa feemasnee bakka geenneettis miti akka namaa gartee miti arraba amantaa fi gandaa wal qoqqoonnee waan barbaanne goonee quufneetii miti
Jara namni ani asliin gartee miti asliin dhanu basaasee Jawaar Muhammad ibn kan kuni Jawaar Muhammad basaasee Jawaar Muhammad ibn kan kun jechuun asliin gurraachi nama nu jaala badii gurguddaa dalage aslii Muhammad si galami hadda garuu basaasan guddaa hin gartee miti ummata TikTokii gartee miti Jawaar Muhammad abukaatoo ta'e Jawaar Muhammad basaas Jawaar asliidha namni nu basaasee gartee miti nu hiriyoota isaa gartee miti warra kaleessa xixiqqoo eenyu tuffanne ufitti nu qabee waliin deemnu waliin jiraannu kan nu gurgurataa ture asliidha sa'aatii amma kanatti wallaahi billaahi namni nu gurgurataa jiru asliidha jechuudha galami Pada hafarsa pada jala jirta Abbooti hafarsa pada jala jirta gurbattii tana jajjabeeffatteetti hin karaarran deebiin hafarsaa yaa rabbi qabsiisi jookariin hin qabsiisin olin galchin si haa qabu ishee kana hoos hin qaba beete hafarsa qabamuu qabda. Maaliif hin seedhin haadha mucaa irraa deengadda ajjeesan san laal ilmaan lama osoo lubbuun jiran bakka buutee isaanii dhabde haati sun tokko qofa itti hafe tokkocha hafeef sanillee asi qabanii ajjeesan sii galee harka qullatti hafte namni sii gargaaru hin jiru sanirraa umriin isaanii deeme manguddummaatti amma kun ilaal nyaatee dhugaa quufaadhaa biyya keessa taa'ee osoo Kana hoomaan qabina. Safiyyaa amaanillee inshaallah hin fuudhamta afaan keettu rakkoo si buuse safiyyaallee hin fuudhamta obsi akkasumatti taa'e takka takkaan guuramtan gana takkoon namaa naftan ilmaan haadha haati faateeree furraa mormatti isa irraa mormatte safiyyaarra haadhuma faatee sanuun qabsiifna kakaayirotti ayyee kana hoomaan qabsiisina biyya jira gamma kana odeeffannoo gara Jibuutii gabbaqataa jiradhanii qo'ee poolisatti godhanii eessa baqatee dhufa ammallee as namni dhiiga barate hin taa'u biyya dhiiga barannaan hin taa'u gaaratti deebi'ee ilmaan namaa gatuun gurbaan kun ammallee deebinaan balaa kaasa osoo inni balaa hin kaafne poolisni illee jirta jala milishaallee dhageeffataa jirta gurbaa kana qabaatii hidha osoo inni as deebi'ee waan jiraan baxabban yoo haa baxabbatuu barbaadan malee dhageettanii ayyee roobsan leelaa xiyyaate leela addisaallee kabira nama biraa sii qaba nama biraa jawaar haga ammaa nama inni lattafin jawaar zaranyinnet አለበት የምን ዘረኝነት kana eessa qabda sila mee kana maaluma irraa qabda kuni qabamaadha duraanuu bar kun akkanattuu bilisa gadhiisaniitu hidhamaadha kana nama irranii qaban ni rabbeeti ayyee qaxxaa no kan walla kuni cubbuu namatta kana osoo innuu qabe ani naara akkamitti nama mataa fayyaa hin qabne maraataa qaba maal fayyaa hin qabu nama keenya qabdanii nama mubaarak baalee hin beekaan sanyii kunillee ji'a takka garafamee gadhiifamuu qaba batte nama yaabbata waa hedduu innillee akka araaraa kana godhaa ture gara biraatiin harka keessa naqatu hin beeku information isaa hin baane dhageeffadhu sagaleen hin jiru ajjeesaa jedhe arsii ajjeesaa jedhee mireenni gara walloo goree bar namni du'uun qabu ka arsiis ta'e oromoodhaa walloonis oromoo beeke naagala yakka maadhammeen illee ilalaal ta'isaatuni faa jajjabaayyu ta'isaatuni hamtuudhaayyu sii galee tuni amma ati qoy akka namaa fiixaan zariin ta'e iraaqiidha ana iraani ishee kana osoo yamanii dheedhee kuulleelleen poosti taatee jirti kuullee fi moonlaayitii san bakka jirtu hin beeku goosisee bar kalas
kuulleellee shamarran keessaa warra hangafootaa taatee dhiyaattee jirti. Rabbiin dubartii isin godhe yakkamtuu isin godhe yakkamtuu harka dhiigaa mee namni dubartii ta'eefa akkasi garaan jabaatu dhiiga isaanii naaf daa'im dhugaamu maal jette viidiyoon ragaa hin qabu jedhina ani ahmiyyee waan balleessu jedhee baqa mucaasan yaani miskiinaa walitti illee dhiyaanna waan akkasitti nama miskiina wayiiti garuu viidiyoon kee waggaa 3 ta'e waggaa 30 ta'e ol kaamee albamaan sii ta'a. Gaafu maatii waan tokko dubbatte gasiyaa akkamna ijoollee amma waa akkachuun dandeettu afaanuma keettu ragaa sin rabbaa gochuma keettu ragaa sin rabbaa gaafa kana ragaa biraan barbaadan biyya ta'inna sana osoo seerri jiraatee mucaan amma ciisee reefuu akkanatti jimaa quufee achi arraba darbatu kuni silaayoona qaata karchallee gale garuu seerri hin dalagu biyya keenya keessatti osoo seerri taa'u osoo mootummaan taa'u osoo hin baasiin biyya tanaa teettu Jawaar kophaa isaatti uummata kana guutuu irriba dhoggee olii gadi ari'aa jira. Alba'aa jirti guutuun maziraa keessa fiide. Tokko kame amma Ahmad isa ka mana fincaanisee kushiiratti alba'eedhan. Isuma abo? Beeku wallahi ma namni tokko afaan jiru hundi alba'aa. Wallahi. Zalul. Rabbi jala si baase si fi Dr. Lovi illee itti lixxanii dhabdanii. Sila qoo waa sin gaafadhu. Ummata maqaa jaraatii fi iddoo dhalootaa eessaa fide? Eessaa fide maalati? Ka jedhaa jirru kami? Atamma aan osoo ati kabbeeraa kiyyaa taate ati yakkamaa taate anumas siima maa ka haati himte jira bara haati itti bilbil yaani Jawaariin dubbiftee rabbumaa jedhiin muca makiyya san qabi jette. Mee akkam goota warra kennaa jira nama biraa nama fagoo soo taate maal taate kuni gaafa laal asin nama fixuu barate gaafa asii gale isiin dhiisattee adda yoo har'a qabamee wanti tokko irratti hin fudhatamin galee haadhumarraa eegala namni haadhatumu meeqa namni abbaatumu meeqa akkanaa kanniin yaadda. Sheekaa roobee homaan finne. Sheekaa roobelleen dhufaa qoy warafaa eeggataadha inda akka ta'an illee atillee mucaa kophee nyaatu bishaan irra gadhugi ka jettuun agarre maatiin erginaare maatiin ergina qoy ka wattiidha akkan mannam tokkoon ittiin ergane nama 10 faa walii gallee suuraa qopheessine akkasitti qorannee itti ergina malee anummaan tokkochi ka'ee ittiin ergu ani itti ergee maal suuraa kaa qoy suuraa kaa akkanatti hin erga laa akkanatti hin ta'u wallaa inni kana gayaa siif fidu suuraa nama kaasee itti erga laalele kaakkareettu fa akka wayii jijjiirta sii galee yaani normaal hin ta'u akka paaspoortiiti. Oi Jawaariin duuba kaadha akkasuma hin ta'u. Allahu akbar. Suuraa mi osoo viidiyoo haasoo duuba keette ati yakkamaa taanaan sitti. Bana garaachiin laa roobsan wanni ati amma dubbattu kun sirrii miti. Lamin dolee taaqaan. Taaka fuulee kan argamu taaka fuulee. Izzii gaane yaallo wantichi laal ay jira laal. Maal akka ta'e beekta mana raamzaa ture. Mana raamzaa keessatti amma jecha teette viidiyoo argitee osoo hin ta'in waan namni jedhe siin jedhan jette. Viidiyoo illee argee jira. Facebook irra dhaqi yoo feete. Facebook irratti viidiyoon duraanii hundi gayyaa jira. Naas ergees naa. Ani maal jedhe beekta wallahi. Laati ani qalbiif siin jedhe laa. Gara sinna fudhatin an qalbiif siin jedhe wallahi gara sitti fudhatina. Ati irraa loggaa turte. Na darban gaafsan mana san keessa. Anaa fi abdii culullee ture. La ani qalbiif siin jedhe ati keessa hin jiru. Ani sii gaalle amma nama waan jecha kana ka jedhaa jiru maal hin dolee taaqaalle afarsoollee reef jedhaa turte amma mootii seentu wallaaltee waan kana jedhaa arti beekta. Afarsoon dhiisa afarsoon albee maziraa keessa fiigaa ooladanii garaa hidhate.
Aye deh. Sama ciri ada ijoollee daa'imas dubbii itu. Jawatan rakon kamu kau tu budena narifati kananya tu ye. Wan kara kuno nu tu kita kata kori jumma ku magara asa aja nama sanin nada jadi tare na so inu ko. Dubiring galti biar. Mal gona budena ye na ngara si taran jadi tare ram. Abang mau sambil sudah apa men? Mal apa muzamili mal tu kabame. Mal tu apa? Biasa jira. Ya? Ese jira. Abang Ini dapat ni. dapat. Kamar so kinare fudan. Fudan kamar so. Usme. Main ni ka? Ay, billah sigad wasi saya itu.